Ashama harka fuunee yooyaa jechaa hordoftootaa fi daawwattoota sagantaa Awaash Miidiyaa oduu gammachiisaa qabannee isinii daannee jirra. Oduun nuti qabannee isinii daannees oduu gammachiisaa aktiivistii fi falmaa mirga dhala namaa kan ta'e hayyuun Oromoo abbaan qeeroo Jawaar Mohaammed miidiyaa Afrikaatti beekamaa kan ta'e keessa namoota jajjabaa 50 keessaa filatamuudhaan nama sadarkaa tokkoffaa beetee jira. Jawaar Mohaammed baga gammadde koongreeshin jechuun itti fufee jira. Jawaar Mohaammed namoota 50 kana keessaa filatamuudhaan nama Afrikaa keessaa 50 keessa nama sadarkaa tokkoffaa bee jechuudhaan guyyaa arraantana miidiyaaleen garaagaraatii fi akkasumas sooshaal miidiyaan warri babbeettota cufa gubbaa deemee jira. Jawaar Mohaammed nama hedduu uummata Oromootiif hojjete keessaa akkuma Oromoottis milkii nama harkate keessaa isa tokko. Akkasumas qabsoo uummata Oromoo gaggeeffamaa ture keessaa nama milkiin ummata Oromoo galche keessaa. Akkasumas miidiyaaleen addunyaa hedduun Jawaar Mohammediin baga gammadde jechaa jirani. Koongreeshin jechaan jiran nutis Jawaar Mohammed baga gammadde ija ahamaarraa hafi jennaani. Akkasumas ija warra haraamuu fi ija warra nafxanyaarraa si'a hambisu jechaani nafxanyootaa fi bilisigonootaas ija isaaniirraa hafi jechaani iji Jawaar Mohammed hamtuun hin arkin jechaa jirra. Nama ummata Oromootiif hojjechuu fi akkasumas waan hojjetu keessatti ibitti amanummaa fi sodaata akka malee hojjechaa jiru keessa Jawaar Mohaammed nama adda durummaan hojjechaa jiru keessa isa tokko. Akkasumas gaafa biyya alaa fi biyya keessa jirus hojiin isaa wal fakkaataadha. Gaafa biyya alaa jiru ummata Oromootiif hojjechuudhaaf ibduubatti deebi'an beeku. Har'a biyya galee mootummaa biyya bulchaa jirus sodaatee hin beeku. Akkuma biyya alaatti hojjetutti murannoo fi sodaata akka malee ummata isaatiif hojjeta. Jawaar Mohaammed abbaa Oromoo, abbaa dhugaa, abbaa qeeroo, abbaa qabsoo jechaa ni jiran. Deeggartoonni isaatis filannoo kana keessaayis warra 50 filatama kana keessaa eenyutu harka qaba? Dabaa keessa hojjetame yaa bilisiginnaa ijji si haa gubattu, garaan si haa gubatu. Nama kana hojii isaatu asiin gahe. Hattummaa fi ergamummaan wayyaanee fi nafxanyaa odoon ta'in hojii isaa qulqullumina qabuu fi dhugaa irratti hundaa'e waan hojjetuuf sadarkaa kanarra gahe. Ijji isin hin gubatin, ija warra haraamuutii fi nafxanyaa fi bilisiginnaa irraa hafi ijji isaan haa gubattu, garaan isin haa gubattu jechaanii jiran nuti illee gama keenyaan